Ashamaa kabajamtoota fi jaalatamtoota alamiitu bakkam jirtanii nagaa keessanii an nagaa kootti galata waaqayyoo nagaa waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleewwan koo akkam jirtu an nagaan jira galata rabbii. Egaa dhiifama samuuni kana addaan turree jirra yaa sababa hojiidhaan biizii waan ta'eef isin naguma qabdu isiniin jedha. Egaa chaanalii koo faaraa kan taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii naaf ta'i. Egaa barumsa asirratti dabarsurra barumsa akka argattan abdiin qaba jechuudha. Guyyaa har'aas egaa barumsa isiniif ta'a kanan jedhe qabadheen dhufee keessattuu shamarran irraa baratu jedheen yaada. Duraan kan beektanis egaa dabalata jechuudha. Innis inni warroonni dhiiraa jechuudha. Dhiironni yookaan abbaa warraa tokko tokko maaliif dubartii biraa alatti jaalatu osoo maatii qabu osoo haadha manaa qabu isa wushummaa jedhamu jechuudha afaan Amaariffaatiin maaliif jaalatu alatti dubartii biraa kan jedhudha jechuudha. Sababa maaliitiif mana isaanii keessaa maaloo dhaban maaltu yootti hanqate kan jedhudha. Innis egaa tokkoffaa sababa maaliitiif kan jedhu aangoo dhabuu yookaan barbaachisummaa mana keessatti aangoo dhabuu yeroo jedhu egaa abbaa warraa tokko uumamumaan aangoo abbaa warrummaa qaba jechuudha. Akkasuma haati warraas akkuma san haala kanarratti yeroo kan egaa yeroo kana walii galtee dhabuudhaan jechuudha haadha warraa wajjin haati warraas isaas isa dagachuudhaan maatii ishee qofa ijoollee ishee qofa kan kunuunsitoo ta'e isa sirumaayyuu kan dagatte yeroo ta'e inni yeroo kanatti abbaa warrummaan ittiin dhagaamne waan ta'eef namni isa dhaga'u waan hin jirreef kara dubartii biraa deeme jechuudha. Maaliif wal dhaga'uu dhabuurraan walii galtee dhabuurraan haala kanaan dhiirri tokko dubartii biraa bira deemuu danda'a jechuudha. Inni lammataa immoo xiqiqqee yookaan to'annaan yoo itti baay'ate jechuudha. Abbaa warraa tokko haati warraa tokko jechuudha eessa ooltee eessa maal hojjechaa ooltee yookaan kana hojjedhu waan akkasii kun yeroo itti baay'ate hin jaallatu jechuudha. Dhiirri maaliif yaa likkiidhumatti jechuudha. Maaliif ishiin immoo dubartiin biraa yookaan inni kan alaa qabu sun to'annaa kana hundaa ishiin isan to'attu jechuudha. Yeroo kana egaa inni ishii alaa san bira deema maaliif ishiin haadha warraa hangafaa waan hin taaneef isan to'attu isa oolte waan akkasii isa baay'een caqacaqtu jechuudha. Maaliif ishiin haadha warraa duraa saccaaltee argamuudhaaf akka ishii sirriitti filatuuf hin callisti. Kanaafuu dubartoonni abbaa warraa isaanii to'annoo itti baay'isuu miti jechuudha. Firii akka ta'u gochuu kanaaf yeroo kana inni gara alaa hin ilaalu. Inni sadaffaan walqunnamtii saalaa yookaan fedhii foonii irratti jechuudha. Fakkeenyaaf dubartiin tokko haati tokko yeroo deechetti fedhiin kun itti dhagahamuu baachuu danda'a. Maaliif sababa deechen qaamni ishee dhukuu danda'a madaa'uu danda'a waan akkasiif yeroo kanatti garuu dhiirri yoo ni barbaada jechuudha. Maaliif inni dhiira waan ta'eef itti dhagahama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dubartoonni yeroo dahan sababa da'umsaatiin dhiironni tokko haala kan ilaalan yookaan dubartii biraa kan barbaadan jechuudha. Kanaaf ishiin egaa sababa daa'ima kunuunsuudhaan waan adda addaatiin isa kana isa dagachuu dandeechi. Yeroo kanatti inni gara alaa kan ilaalu jechuudha. Garuu wanta akkasii hin barbaachisu jechuudha warroota dhiiraa irraa. Inni arfaffaan immoo of kan dagattu taate jechuudha. Dubartiin tokko egaa jalqaba yeroo wal baran baay'ee kan of hedduu sirriitti kan qulqullina ishii hedduu uffannaa ishii haala hunda kan sirriitti bareeddu yeroo taate yeroodhaan boodatti immoo yeroo ishiin of gattu kana hin jaallatu jechuudha. Dhiirri yeroo kana jibbuudhaan gara dubartii biraa deema. Maaliif fakkeenyaaf yeroo inni alaa galutti ishiin hojjechaa ooltee nyaata shunkurtii waan adda addaa yeroo ishiin qulqullina ishii osoo hin eegin haaluma saniin isatti dhufte yookaan inni yeroo kana keessa isaatti egaa keessa isaatti hin dubbatu jechuudha. Warroonni dhiiraa yeroo baay'ee wanta hin taazzabu garaa keessatti malee hin baasan. Yeroo kanatti cal jedheetuma inni gara alaa deema jechuudha. Dubartii biraa barbaadu deema. Maaliif of hin hedduu qulqullina ishii waan hin dhiinneef uffannaa ishii haala jalqabaa san yoo hin taane irraa gara biraa deema. Kanaaf egaa dubartoonni hanguma fe'ellee yeroo maatii soorattan yeroo kamiyyuu of eeggachuu hin dagatinaa qulqullina keessan akkasuma immoo uffannaa of eeguu qabna jechuudha. Beekamaadha dhiisi ijoollee koon guddifadhaa dhiisi akka fe'ata waan akkasiiti haadholiin egaa dubartoonni yeroo baay'ee kan isaan yaadanii garuu warri dhiiraa kanan yaadan jechuudha. Kara biraa deema. Kanaafuu dubartoonni yookaan shamarran of eeggannoo yookaan qaama keenya qulqullina keenya eeggachuu qabna.
maaliifii dhiironni yookaan abbaa warraa akka gara alaa hin deemne jechuudha. Kanaaf egaa kun barbaachisaa miti yeroo jalqaba gaa'ela irratti hanga dhumaa wajjin jiraanna jechuudhaan kan wal fuudhanii qulqullina keenya eeggannee akkasuma uffannaa keenya haaluma likkiidhumatti jechuudha of gatuu miti. Kana fakkaata barumsi guyyaa irraa akka irraa hubattan abdiin qaba. Viidiyoo kana subscribe, like, share gochuun dagatinaa na jajjabeessaa qomoowwan koo waan na hordoftaniif galatooma.